Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga Jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitii naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinuu nagoomiin keenya bakkawwan jirtanitti sinaa dhaqqabu akka mooltan. Wixata ebla 26 bara 2021 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo ebla 18 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Ka waggoota 30 taayitaarra turan pireezidaantiin Chaad dhiyeenya ajjeesaman Idris Deebii Jimaata dabre kana eega awwaalamanii booda magaalaa galma mootummaa biyyattii Injimeenaa keessatti tasgabbiin hanga tokko ka bu'e fakkaateeyyuu ammallee muddamatu jira. Kanaadaa fiilmii Ameerikaa keessatti addunyaa irratti baay'ee beekamuuf waggaa waggaatti ayyaaneffamu sirna badhaasa Oskaarii ka waggaa kanaa kaleessa geggeessame irratti toora daarektarummaa yookaan qindeessummaa fi gargaaraa taatootiin kanneen badhaasaman seenaa galmeessisaniyyuu Akkaadaamiin badhaasichaa sanyii adda addaatiif carraa kennuuf dhiisuu irratti yaada wal makaatu dhaga'ama. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee tajaajila misoomaa adda addaatiif lafa qaamonniif dhaabbattoonni gaafatan kennuusaa torban dabre marii waame irratti beeksisee jira. Kanneeniif kabroodhaaf faga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Piroodyuusariin Tamsaasarraa Birhaan Hayiluu, Tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeetii oduuf gara jaallanneettan sin dabarsa. Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo. Dhaabbata siyaasaa Saalsaay Wayyaanee jedhamuu fi itti aanaa dura taa'aa akka ta'an obbo Aluulaa Haayiluu akkasumas itti gaafatamaa waa'ee faayinaansii dhaabichaa obbo Kaasaay Haayiluu kamisa darbe magaalaa Maqalee keessa ka jiru kaaffee tokko keessatti guyyaa tokkoof ega hidhamanii booda jimaata galgala hiikamuu isaanii paartiin isaanii beeksiseera. Dura taa'aan paartichaa obbo Hayyaaluu Godfaay VOAf akka ibsanitti hoogganoonni lameen namoota uffata waraanaa uffataniin fudhatamanii akka turan jimaata gara galgalaas gadhiifamuu dubbatan. Kan qabamanis tajaajila intarneetii magaalaa Maqalee keessa toon jiraatiin attamitti itti fayyadamtan ka jedhu ta'uu ibsaniiru. Gochi hidhaa akkasii qabsoo karaa nagaa kan daangessu jechuudhaan ka balaaleffatan ta'uu ibsan. Kana irratti deebii bulchiinsa yeroo Tigraay irraa argachuuf yaaliin ta'e kan hin milkoofne ta'uu Mulgeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaaseera. Mariin filannoo Soomaaliyaa ega fashalee booda humnootiin wal morman gidduutti dilbata kaleessaa magaalaa Moqdishoo keessatti dhukaasi darbee dhaga'amaa ture jedhameera. Namoonni jaan arganii fi jiraattonni akka jedhanitti wal waraansi kun humnootii mootummaa Abdullaahi Farmaajoo fi miseensota waraana biyyattii kanneen gama hoogganoota mormituu goran gidduutti ture. Jiraattonni gara galgalaa soomana Ramadaanaa faxaruu yeroo jalqaban magaalaa Moqdishoo bakka maqa kee 4 jedhamutti walitti bu'iinsi jalqabe. Sodaa nageenyaaf jecha akka maqaan isaanii hin himamne namni gaafatan akka jedhanitti humnootiin mootummaa fi humnootiin isaan morman meeshaalee xixiqqoo fi dhukaatota rookeetaan darbachuun yeroo walitti dhukaasan arguu isaanii dubbatan. Namoonni meeqa akka ajjeefaman garuu hin ibsamne. Mootummaan federaalaa fi hoogganoonni mormituu eebila 12 ega paarlaamaan inni gadi aanu barri aangoo mootummaa waggaa 2 dheeratu murteesse as danqaa keessa jiran. Pireezidaantiin Soomaaliyaa immoo murtii darbe sana mallatteessanii jiran. Kan Chaadiin bulchaa jiru waraanni biyyattii dilbata kaleessaa akka jedhetti riphxe loltoota biyyattii kaabaa kutaa hiyyeeyyii Saahel keessaa waliin mari'achuu akka hin barbaanne ibsuun hoogganaa isaanii qabuuf biyyoolaa taate Niger gargaarsa akka gootu gaafatee jira. Pireezidaantiin Chaad torban darbe ajjeefamanii booda mana maree waraana biyyattii bulchuu aangoo qabateef dubbii himaa akka ta'an Aziim Barmaando'a amma yeroon kanneen seeraan ala ta'an waliin mariin itti gaggeeffamu miti jedhaniiru. Sanbata darbe garee riphxe loltoota Liibiyaa keessatti hundeeffamee fi Chaad keessatti jijjiiramaaf walta'iinsi akka argamu qabsaa'u akka jedhetti
dhukaasa dhaabinsa gochuuf qophiidha garuu dubbi himaa waraanaa gam lameen wal waraansa keessa jiru jedhanii dubbatan jedhu. Dubbi himaa waraana Chaad gama isaatiin isaan riphxe loltoota waan ta'aniif haleelaa jirraa waraanni labsames kanumaa jedhan. Waraanni biyyattii akka jedhutti gara jalqaba torban darbee duula waraanaa riphxe loltoonni 700 irratti ajjeefaman sana booda pireezidaantiin biyyattii deebiin ajjeefaman. Naayijeeriyaa kaaba bahaa keessatti hidhattoonni maadhee waraanaa weeraruun loltoota 30 caalaa kan ajjeesan yoo ta'u kunis haleellaan samii irraa utuu isaan irratti hin raawwatamin ta'uu maddeen ibsanii jiru. Kanneen haleellaa geessisan kun garee Islaamic State kan kutaati jedhame kan amanamu yoo ta'u maadhee isaa magaalaa Meenok kan kutaa Bornoo kaaba bahaa keessaa dilbata kaleessaa waaree booda haleeluu isaanii loltoota 3 fi jiraataan tokko ajjeefamuu ibsaniiru. Tasgabbii dhabiinsi guutummaa Naayijeeriyaa keessaa loltootaaf namoota nagaa hedduu waggaa kana keessa galaafatee jira. Ji'a tokko dura loltoota 30 ta'an haleellaa yeroo 4 hidhattoonni Islaamaa Naayijeeriyaa kaaba bahaa keessatti gaggeessaniin ajjeefaman. Dubbi himaan waraana mootummaa ibsa baasuurraa kan hafe gadi fageenyaan ka jedheen qabu. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waraana Yuunaayitid Isteets guutummaatti Afgaanistaan keessaa hojiin baasuu ka jalqabame ta'uu ajajaan humnooti waraanaa Yuunaayitid Isteets kanneen Afgaanistaan keessaa beeksanii jiran. Jeneraal Scott Miller magaalaa galma mootummaa Afgaanistaan Kaabul keessatti oduu gabaastota naannoof dilbata kaleessaa akka ibsanitti ajaja naa kennamu jalatti waraanni Yuunaayitid Isteets ba'uuf qophiidha jedhaniiru. Pireezidaanti Baayiden torban 2 dura waraanni Ameerikaa achitti hafan kanneen 3,000 ta'an hanga fulbaana 11 fuullee keenyaa jechuunis gaafa shororkeessonni Yuunaayitid Isteetsiin haleelan waggaa 20ffaan kabajamutti achii ba'uu qabu jedhanii turan. Kunis kan jalqabamu caamsaa 1 akka ta'es ibsameera. Miller waraana Yuunaayitid Isteetsiif kan waltaatota neetoo kanneen imala waraanaaf gamas jiran hoogganaa turan. Waltaatonni neetoos waraana isaanii keessaa 7,000 baasuuf waliigalanii jiru. Kunis waliigaltee Yuunaayitid Isteets loote seentota Afgaanistaan waliin waggaa 1 dura tolfatte irratti hundaa'uun ta'uun ibsameera. Dhukkubi COVID-19 biyya Hindii muddama guddaa keessa kan seensise yoo ta'u muummichi ministeera biyyattii Naarendeeraa Moodii dhaamsa ji'aa kan gama raadiyootiin dabarsan kan dilbata kaleessaa irratti lammiiwwan biyyattii tallaalii akka fudhatan akkasumas waa'ee tallaalii oduu odeeffamu akka duubatti isaan hin deebisneef gaafataniiru. Magaalaa galma mootummaa Hindii Niw Delhii keessatti torban tokkoof sochiin ugguramee ture kan silaa wiixata har'aa xumurama jedhame akka itti fufu ta'uusaa beeksisuuf haasawaa dhageessisaniin kana dubbatan muummichi ministeera Hindii. Ministeerri fayyaa kan Hindii akka jedhutti sa'aatilee darban 24 keessatti namoonni vaayirasii koronaan haaraa qabaman 349,691 galmeeffamee jira. Lakkoofsi kunis kanneen qabaman hundumaa hammachuu dhiisuu malaa jechuun aangoonni eegumsa fayyaa uummataa akeekkachiisanii jiru. Guyyaa guyyaatti namoonni 300,000 caalaan vaayirasii koronaan qabamu jechuun kan gabaafamaa jiru kun tarii nuusa lakkoofsa namoota guutummaatti qabamanii ta'uu mala jechuudhaan gaazexaan New York Times beeksisee ture. Bara lola addunyaa isa tokkoffaa ajjechaa lammiiwwan Armeeniyaa hedduu irratti Empire Ottoman dhaqqabsiise duguggaa sanyiiti jechuudhaan pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden sanbata darbe ibsa baasan. Pireezidaan Baayiden kana jechuun isaanii waadaa yeroo duula filannoo seenan kan itti kabajan yoo ta'u guyyichis guyyaa fixiinsa lammiiwwan Armeeniyaa biyya isaanii keessaaf biyya alaa keessa jiraatan itti yaadataman ture. Waggaa waggaan guyyaa kanatti lammiiwwan Armeeniyaa kanneen duguggaa sanyii bara sanaan dhuman yaadan akka jedhan Baayiden fixiinsa akkasii lamuu akka hin dhufneef ittisuu fi cicha keenya gaafataa jechuudhaan ibsa baasan. Lammiiwwan Yuunaayitid Isteets duguggaa sanyii waggaa 106 dura gaggeeffameen kanneen lubbuu ofii dhaban lammiiwwan Armeeniyaa maraaf kabajaa qabdu ibsiti jedhaniiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
waggoottan 30 dabraniif biyya Chaad bulchaa turan pireezidaant Idris Deebii torban dabre harka mormitootaatti ajjeesamanii jimaata dabre magaalaa galma mootummaa biyyattii Injimeenaa keessatti awwaalaman. Haalli magaalattii keessaa kagab jedhe fakkaateeyyuu muddamni jiru garuu laaffanne. Ilmi isaanii mootummaa ce'umsaa ji'a 18 akka turu himame akka hoogganan gochuun heera biyyattii cabsuudha jechuudhaan lammiiwwan biyyattii mormanii jiru. Gabaasaa Mookii Edwin Kindizeekaa Bafqaaduu Moroodaatu dhiyeessa. Inni Yoosuwaa Labaraangee umriin isaa waggaa 37. Ganda Faarichaa jedhamtu magaalaa guddittii Chaadii Injaaminaatti dhiyaattu keessatti lukkuu yookiin hindaanqoo isaa 27 waa nyaachisaa jira. Lukkuu 2 gurguree midhaan guyyaa 3 fi maatii isaa nyaachisuu danda'u bituu yaada. Garuu ebila 20 bara 2021 ajjeechaan pireezidaantii Idris Deebii irratti raawwatame as mana isaa lukkuu bitachuudhaaf namni dhufe hin jiru. Sodaa guddaatu deemaa jira jedha Labaraangaan. Labaraangaan hojii lammaffaa qaba. Waardiyyaa hojjetee ji'atti $40 argatuun haadha warraatii fi ijoolleensaa 5 bulcha. Jireenya wajjin qabsoo qabaa jira. Akka inni jedhutti biyyi isaa dureettii ta'uu qabdi. Rakkinni bulchiinsa mootummaati. Idris Deebii qabeenya biyyattii hiriyootaa fi maatii isaaniitiif laataniiru jedhee quba itti akeeka. Mootummaan ce'umsaa loltootaa amma dhaabbatee fi muudamni ilma pireezidaanticha duraanii heera qabeessa miti akka Labaraangaan amanutti. Sababni isaas akka heerri biyyattii jedhutti yoo hoogganaan biyyattii du'e kan aangoo qabatee biyya ceesisuu qabu afyaa'ii paarlamaa biyyattiiti. Kanaafuu Labaraangaan mormitoota warra mootummaan maree loltootaa kun aangoo gadhiisuu qabaa jedhu deeggera. Haalli mormitootaa jabaachaa dhufuudhaan kan ka'e mootummaan ce'umsaa ilma pireezidaantii duraanii Jeeneraal Mohammed Idris Deebiitiin magaalota biyyattii keessa loltoota bobbaasuu isaatii fi magaalota biyyattii namoonni miiliyoonii 1 ol keessa jiraatan sochiin namaa dhowwamuu isaa rogeessi jaarmiyaa mirga Chaadii fi falmu Fonjo'ul Abdul dubbateera. There's total confusion in the whole country. There's a lot of uncertainty. Guutuu biyya kanaa keessatti waan namaaf hin galletuyyuu adeemaa jira. Waan hedduu hin mirkanoofnetu jiru. Magaalonni loltootaan guutamaniiru. Namni gadi ba'uun sodaata. Fuula duratti maal akka qophaa'aa jiru hin beeknu. Mormitoonni hin gammanne. Hidhattoonni akeekkachiisa kennaa jiru. Sodaan jira jedha Abdul. Raadiyoonii fi TV'n biyyoolessaa waamicha nageenyaa hoogganaa haaraa Jeeneraal Mohammed Idris dabarsaa jiru. Akka ergichi jedhutti pireezidaantichi mariidhaa fi balballi isaanii banaadha. Les réactions unanimement tristées de tous les Tchadiens et des amis du Tchad témoignent à suffisance de la place que Harki caalaan lammiilee Chaadii fi hiriyoonni isaanii biyyoottan fira ta'an keessumaa biyyi Faransaayii deeggarsa naaf godhaniiru jedhanii fi galateeffataniiru. Jeeneraal Mohammed Deebii abbaan isaanii Idris Deebii nageenyaa fi tokkummaa Chaadii fi boqonnaa malee akka dhamaa turanii ibsanii ammas yoo lammiileen biyya isaanii gargaarsa godhanii fi mariidhaan nagaa buusuu fi akka yaada abbaa isaanii geggeessanii dubbataniiru. Jeeneraal Mohammed hidhattoota jihaadistootaa kan akka Bokkaa Haraam warra Chaadiin, Kaameruuniin, Naajeeriyaadhaa fi Niijeriin jeeqan falmuudhaaf Idris Deebii biyya Faransaayii wajjiniin hojjechaa turan. Sirna awwaalcha Idris Deebii irratti kan hirmaatan pireezidaantiin Faransaayii Imaanu'eel Makaroon biyyi isaanii Faransaay akka biyyi Chaadii jeeqamtu hin eeyyamtu jedhaniiru. Gareen hawaasa siviilota Chaadii mootummaa ce'umsaa mormuudhaa fi facaasaa borii hiriira waameera.
Gareen kun deeggarsa biyyi Faransaayii fi biyyoonni ollaa mootummaa ce'umsaa Chaadii fi kennaa jiran balaaleffachuu isaa ibsa baaseen hubachiisuunsaa beekameera. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee lafa qaamoleef dhaabbattoonni tajaajila garaagaraatiif misoomsuuf gaafatan kennuusaa torban dabre marii waame irratti beeksisee jira. Ittaantuu kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee qaamoleen misoomaaf lafa gaafatanii fudhatan kun akka tattamaan gara hojiitti seenuu qaban hubachiisan. Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti hoogganaan biiroo misoomaaf bulchiinsa lafaa Dr. Milkeessaa Jaagamaa dhaabbattoota amantaa, tola ooltota, giddugala daldalaa, sektarii oomisha industirii yookaan manufaaktchariin, hoteelaaf, hospitaalaaf kan oolfamu walumaa galatti lafa hektaara 138 kennamee jedhan. Tsaadaamxootu Finfinnee irraa gabaase. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee lafa seeraan ala qabamee ture gara baankii lafaatti deebisuun gaaffilee lafa waliin wal qabatee yeroo dheeraadhaaf ka'aa turee fi dhaabbileen guddina magaalattiif barbaachisan akka jiraataniif hojjetamaa turuu itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee ibsaniiru. Kanuma waliin wal qabatee qaamoleen misoomsuudhaaf gaafatan ulaagaa ifa ta'een piroojeektota dhiyaatan addaan baasuudhaan haala addaatiin kaabineen bulchiinsa magaalattii murteesseeraa jiran Aadde Adaanech. Gaaffileen lafaa dhiyaatanii kan deebii hin arganne yookaan gaaffileen isaanii sababa adda addaatiif osoo murtee hin argatiin kan yeroo dheeraadhaaf turan piroojeektota hedduu agarreerra. Gaaffilee kanneen xiinxaluudhaan hanga ammaatti lafa hektaara 138 ta'u yookaan ammoo lafa kaaree meetira miliyoona 1 fi 380 ta'u al tokkotti akka qaamolee gaaffii dhiyeessaa turaniif darbu murteessineerra. Tajaajila barbaachisuuf akka oolus murteessineerra. Kana kan goone immoo isin amanneeti ni misoomsitu kaayyoo qabameefis ni oolchitu jenneeti. Qophaa'ummaas ta'e humnas qabdu jennee waan isin amanneefi amantaa nuti isin irratti ganne kan ammoo yeroo taanutti hojiin akka mul'istan ni barbaannaa jechuudha. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee lafaa fi dhimmoota lafa waliin wal qabataniin weerara lafaa fi hojmaata badaa seektaricha keessatti mul'atuuf fala dha'uuf hooggansaa fi hojjettoota 422 ta'an irratti tarkaanfiin fudhatamuusaa hoogganaan biiroo maanaajmentii misooma lafaa magaalaa Finfinnee Dr. Milkeessaa Jaagamaa ibsaniiru. Gaaffileen lafa tajaajila hawaasummaaf oolu turanii jiru. Damee industirii fi tajaajilichaaf gaaffileen hedduun turanii jiru. Kana ka'umsa taasifachuudhaan piroojeektota sadarkaa biyyaatti bu'aa buusuu danda'an addaan baasnee ilaaluuf yaallee jirra. Akka seektara lafaatti jalqaba akka magaalaa keenyaatti dursa wanti hojjetame qabeenyi lafaa nuti qabnu muraasa waan ta'eef haalota adda addaatiin weerarri lafaa akka ture ni beekama. Kana hambisuuf hojumaata kana qulqulleessuuf karoora of danda'een akka gaggeeffamuuf hooggansi magaalattii xiyyeeffannoon hojjechaa tureera. Gama kaaniinis lafti kaaree meetirii miliyoona 1.1 gara baankii lafaatti deebi'ee jira. Hojiin inni lammaffaan seektarri lafaa kan ittiin beekamuuf hawaasa biratti kan itti amantaa dhabe hojumaata badaa hambisuuf hooggansaaf hojjettoota 422 irratti tarkaanfiin fudhatamee jira. Qaamoleen kun seektara lafaa keessaa akka ba'an ta'ee jira. Kunis hojii itti aanuuf daandii saaqa jennee amanna. Dr. Milkeessaan itti dabaluudhaan magaalattiitti gaaffii lafa waliin wal qabatee yeroo dheeraadhaaf ture deebisuu fi rakkoolee bulchiinsa gaarii damee kanaan jiru furuuf hojjetamaa tureeraa jedhan. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee sababa guddina magaalattii waliin wal qabatee fedhii lafaa dabalaa dhufeef deebii kennuudhaaf lafa hektaara 138 tajaajila adda addaatiif akka ooluuf qaamoleef dhaabbilee misoomsaniif kenneeraa jedhan Dr. Milkeessaan. Dhaabbileen gaaffii lafaa qabu turan. Gaaffii kana yaa'ii dhaabbilee amantaa waliin ta'uun haala isaan murteessaniin waliigala bakka 54 lafa hektaara 12.1 ta'u dhaabbilee amantaaf kennamee jira. Gama biraatiin dhaabbilee tola ooltotaafis akkasuma keessumaa magaalaa keessatti kanneen hojjetan dubartoota, daa'immanii fi maanguddoota irratti kanneen hojjetan deeggaruun barbaachisaa waan ta'eef lafuma muraasa jiru irraa lafa hektaara 3 kenninee jirra. Egaa lafti kun dhaabbilee amantaafis ta'e dhaabbilee tola ooltotaaf liizii irraa bilisaa akkasumaan kennameef. Kan biraan immoo dinagdee fi dhimmoota hawaasummaa magaalattii deeggaruuf hojii hojjetameen industirii babal'isuuf keessumaa maanufaakcharingii industirii irratti hojjechuuf jajjabeessuun barbaachisaadha.
Gama kanaan diinagdee indastiriin durfamu piroojeektoota dhiyaatanii fi ce'umsa teeknooloojii fiduu kan danda'an meeshaalee biyya alaatii galan kan biyya keessaatiin bakka buusuuf warreen hojjetanii fi gatii liizii isa jalqabaatiin akka lafa fudhatanii hojjetanidha kan godhame. በቅርቡ በጸደቀው የሊዝ መነሻ ዋጋ መነሻ አድርጎ እንዲወስዱ የተደረገበት ሁኔታ ነው የነበረው። Qaamolee fi dhaabbileen lafa akka misoomsaniif kennameef lafti seeraan ala dalleeffamee taa'aa ture gara baankii lafaatti deebi'uudhaan ulaagaa ifa ta'een dhaabbilee misoomsuuf gaafataniif kennamuun bulchiinsi magaalaa Finfinnee iftoomnaa fi itti gaafatamummaadhaan hojjechaa jiraachuu agarsiisaa jiran. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kanaadaa fiilmii Ameerikaa keessatti addunyaa irratti baay'ee beekamuuf waggaa waggaatti ayyaaneffamu sirna badhaasa Oskaarii ka waggaa kanaa kaleessa geggeessame irratti toora daarektarummaa yookaan qindeessummaa fi gargaaraa taatootiin kanneen badhaasaman seenaa galmeessisaniyyuu akkaadaamiin badhaasichaa sanyii adda addaatiif carraa kennuuf dhiisuu irratti yaada wal makaatu dhaga'ama. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden bulchiisa isaanii guyyoota 100 booda torban kana keessa walgahii koongireesii Yuunaayitid Isteetsi gam lameen hirmaachise duratti haasawaa dhageessisuuf jiran. Akka yaada uummataa walitti qabametti irra jireessi lammiiwwan biyyattii hagi tokko bulchiisa isaanii simatanii jiru. Qophii Ameerikaaf uummata shaarraa keessatti gabaasaalee lamaan qabna. Penelope Puuluuf Michelle Queen qopheessan tujubeetu dhiyeessa. Fiilmii filatamaa Nomadland jedhamu kan qopheessite lammiin Ameerikaa hidda dhalata Chaayinaa Chloe Zhao badhaasa Oskaarii injifattee jirti. Fiilmiin kun dugdee Ameerikaa gama lixaa kajuu lafa guddaarra ka jiraatan jireenya horsiisee bulaa irratti fuulleffata. Taatoleen fiilmii kanaa jireenya horsiisee bulaa ka dhugaa naannoo hawaasa sanaa jiraatanii bakka bu'uun hojjetame. Francis McDormand innaa dinagdeen Ameerikaa kufee turetti dubartii Farni jedhamtu kan umriin ishee waggaa 60 keessa jiruuf hojii erga dhabdee booda waan qabdu walitti qabattee imala jalqabde bakka bu'uudhaan fiilmii filatamaa kanarratti taatoo ta'uun hirmaattee Oskaarii injifatte. My mom says that you're homeless. Is that true? No, I'm not homeless. I'm just... Haati koo ati daandiirra jiraattanaan jette. Dhugaadhaa kun? Miti. Daandiirra hin jiraadhu. Manuman hin qabu malee. Lamaanuu tokko miti. Sirriidhaa? Miti jette. Chloe Zhao daayirektara filatamtuu ta'uun Oskaarii injifatte. Dubartii adii hin taane jalqabaaf dubartii jalqaba badhaasa beekamaa akkasii badhaafamte. Gama biraan torban dhuftu koongiresiif ibsa pireezidaantii Joo Baayiden kennan guyyoota 100 hojiitti jalqaban keessatti hojiiwwan hojjetaman xiinxaluuf carraa kennaaf akkasumas baatilee ittaanan keessa ajandaa qabaniif kallattii qopheesseeraafi. Dhiyeenya yaadi uummataa Waashingtan Poostiif caasaa oduu ABC'n ba'e akka mul'isutti Baayiden deeggarsa uummata Ameerikaa 52% argatanii jiran. Doonaald Tiraamp irraan kanaaf pireezidaantonni kana dura turan aangoo qabatanii yeroo akkasitti deeggarsa uummataa isaan argatan isa kanarraa hanga tokko xiqqoodha. Pireezidaantii Joo Baayiden dhimma isaan kaasu jedhamee eegamu kabroon du'a Joorji Filooyid booda jijjiirama kutaa poolisii ilaalchiseessa jiru. Seerri Dimookiraatonni raggaasisan kan kutaa poolisii maqaa Filooyidiin moggaafame mana murtii bakka bu'oota uummataan raggaasifamee murtii sanatii eegaa jira. Keeran Baas. Dhimma sana deebisanii kaasu jedheen yaada. Hatattamaan amma waan hojjetamuun irra jiraatu ni dubbatu jedheen yaada. Kun fuula duratti tarkaanfachuuf nu jajjabeessaa jedheen abdadhaa jedhan. Hoogganoonni Rippaabilikaanotaa garuu Baayiden waa'ee immigireeshiniif daangaa Yuunaayitid Isteetsiif Meeksikoo kan isaan rakkoodha jedhan akka kaasan barbaadu. Yaaduma uummataa wal fakkaatu walitti qabameen lammiiwwan Ameerikaa akka jedhanitti Baayiden dhimma kana sirriitti qabanii jiru. Rippaabilikaanonni garuu dhimmi kun Baayideniif naannoo isaan dadhabinatti agarsiisan jedhanii yaadu. Daangaa irratti nageenya uumuu qabna. Attamiin biyyi kun bakka uummanni jireenya nuti jiraannu jiraachuu hawwu karaa seeraan as dhufee jiraachuutti danda'u gochuuf fala dhoofna jedhan. Bulchiinsi Baayiden Ameerikaa waaltaarraa gamanatti yaa'u koolu galtootaa dhaabuuf haalawwan gargaaran fooyyessuuf imaammata diriirsuuf itti yaadaa jira. Gama kanaan tattaaffii bulchiinsichaa bakkaan ga'uuf kan ramadaman itti aantuu pireezidaantiin Kamalaa Haaris baatii waxabajjii keessa gamasitti imalu jedhamee eegama.
Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanumaa torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti. Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biyyoottan Afrikaa waa'ee COVID-19 irratti xiyyeeffachaa jiran keessatti talaaliin dhukkuba daa'imman miidhanii dagatamaa akka jiru jaarmiyaan fayyaa addunyaa WHO'n beeksisee jira. Akka jaarmayichi jedhutti daa'imman Afrikaa miliyoonatti tilmaamaman talaalii dhukkuboota ittisuun lubbuu isaanii baraaruu danda'u argachaa hin jiran. Yeroo ammaa Afrikaa keessatti dhibeen COVID-19 namoota miliyoona 4.4 qabee jira. Kanneen keessaa namootiin 100,018 ta'an kadu'an ta'uu WHO'n beeksisee jira. Gabaasaa Liisaa Shilaayin Jenevaarraa ergite Bafiqaaduu Morodaatu dhiyeessa. Talaalliiwwan farra dhukkuboota akka gifiraa, pooliyoodhaa fi busaa hedduu barbaachisan sababa dhibee koronaatiin kan ka'e Afrikaa keessatti kennamaa hin jiran. Akka gabaasni dhaabbata fayyaa addunyaa WHO ibsetti bara darbe biyyoonni Afrikaa 15 talaallii farra gifiraa tursaniiru. Dhaabbata fayyaa addunyaatti daariktara Afrikaa kan ta'an Maashidiisoo Mo'eetii akka jedhanitti biyyoottan 15 kana keessatti biyyoonni 7 talaallii yommuu raawwatan biyyoottan 8 garuu waan hin raawwannee fi babal'ina dhukkuboota hamaa ta'an kanaa fi karaa banaa jira. Preliminary data shows that an estimated 16.6 million children in Africa. Akka qorannoon dursaa agarsiisutti daa'imman Afrikaa miliyoona 16 fi qabxii 6tti tilmaaman duula talaallii amajjii 2020 amma ebila 2021tti karoorfame hin arganne. Ittuu dhibee koronaatii wajjiniin qabsaa'aa jirru dhukkuboota biraa hamaa ta'anii fi saaxilamaa jiraachuu keenya dagachuu hin qabnu jedhanii Maashidiisoo Mo'eetii. Akka Mo'eettiin dabalanii jedhanitti dhibee koronaa keessaa ba'uudhaa fi talaalliin abdii guddisaa jira. Akkuma kanaan immoo daa'imman Afrikaa miliyoonotatti lakkaa'aman talaallii dhukkuboota biraa yeroodhaan argachuu qaban dhabuurraa kan ka'e du'uu danda'u. Kun tasumaa ta'uu hin qabu. Ministeerri fayyaa fi qulqullinaa biyya Seeraaliyoon Awustiin Deebii akka jedhanitti talaalliin idileedhaan daa'immaniif kennamuu eegamuu qaba. Tajaajilli talaallii biyya isaanii waggootan 5 darban keessatti suuta fooyya'insa agarsiisaa jira. Akka Awustiin Deebii jedhanitti koronaadhaan dura biyyi Seeraaliyoon rakkina dhukkuboota talaalliidhaan ittisamuu danda'an kan akka gifiraa fi busaa hin qabduu turte. Despite the gains that have been made in the immunization coverage over the years, the COVID-19 waggoottan darban keessatti sochiin talaallii bu'a qabeessa ta'e taasifamus dhibeen koronaa garuu sochiin kun akka fiixaan hin baane danqeera. Ijji hunduu yommuu karaa koronaa ilaalu dhimmi talaallii barbaachisaa ta'anii biroos dagatamuu hin qabu jedhu ministeerri fayyaa fi qulqullinaa biyya Seeraaliyoon. Akka dhaabbanni fayyaa addunyaa WHO'n jedhetti biyyoottan Afrikaa 41 talaallii dhibee koronaa doozii miliyoona 18 karaa hirmaata talaallii COVAX jedhamuun argachaa jiru. Sababa rakkina fe'umsaarraa kan ka'e biyyoottan torban darbe keessa kan argachuu danda'an. Akka Maashidiisoo Mo'eetti jedhanitti hir'ina oomishaa biyya Hindii keessatti uumamirraa kan ka'e tamsaasni talaallii boodatti hafee ture. Sababni isaas biyyi Hindii balaa vaayirasii koronaatiin irra deebitee rukutamuu isheeti. Haa ta'u malee akka dhaabbanni fayyaa addunyaa jedhetti talaallii koronaa Afrikaadhaaf dhiyeessuun jalqaba ji'a caamsaa dhufuu kaasee itti fufa. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti meetir baandii 22 yookaan kiilooherzii 13,765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiilooherzii 1240 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiilooherzii 12,485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutii walitti deebina dhaggeeffattoota keenyaa nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.